Power off. Power on. Power off. Power on. Power off. Power on. Me dhageessu jara keenya dhageessu seenaa mee sheeris naa godhaa warri seentan kuni namni dhagahu ammoo akka dhagahamu mallattoo naa kannaa jirra jirtu seenaa oromoo irratti qomee शेर गोड़ा हुब्बी खलील दफा में को करते हो याद आम देमा जरूर रहा यो या जन्ने ईद मुबारक अक्कान है लगे सनी में ग्रुप रतिल्ले शेर गोड़ा साइबर रतिल्ले शेर गोड़ा नमोता अफेरा उनके खेसनु बगैर गान दुफ्तानी यरों तुनिल्ले नुबरा हाल कनी इम्मो नानो बरातिफ साथ मिल्ले कथा तु बेखो हागा नमने ओसेनु ती कोगा मुजिका खलानी सिंबशन निसा यरोल्ले यरो इदाती सेला यरो जिक्री गोनु अम्मो कब्सो दगाई वाना दद्दा खेसा जिर्रा बगना गान दुफ्तानी खंबरे दो अबसा बगना गान दुफ्ते शेर गोड़ा दुब्बी शेरी तुम जुब्बी जब दो आप शेर बगा इदानी सिंगे इदा गम्मच्चू शेर गोरी शाहबुद्दीन दफा नमान डकबा नगेले बिलालू बगा नगान दुफ्ते अदेरो उनके खेसनु सेना और सेना गत्ता नमने हगुम जुरुत्ती नासवा ओ अमेरिका थे नेम मिला कस्ताना साबरे दूरा ईद मुबारक इब्सितु शमसुद्दीन नमु बगा नगान दुफ्तनी जालता अली बगा नगान दुफ्ते नमू तुतु में शेर गोड़ा लीना मुख्तार बगा नगान दुफ्ते हुंद खेसनु बगा नगान दुफ्तनी ईद मुबारक सिनिन जेतिन जिरा सेना इंगेंye सेना खराफेल्ले खासा Simon oh Simon Eid Mubarak undi khesanu bagana gaan duftani muzika khana siniraan daaba namni xiqqaatullee haguma jiru irratti namni haasawee yaada jiru kana waliin ga'uun hedduu barbaachisaadha. Isinittillee guddisuu guyyaan iidaa namoota keenya hundaa'u addunyaa irratti nama jiru hordoftoota amantii muslimaatiin baga iidaa guyyaa jabaa kanaan isin ga'een isiniin jaa. Akkasuma obboleeyyan keenya kan hidhaa keessa jirullee iida tanaan baga rabbiin isaaniin ga'e jennaani. Kaduu illee warra jannata rabbiin nu haa godhu. Hundi keessanuu mee waan kana sheer naa godhaa. Qabxiilee xixiqqoo takkalaan
dubbadhee deemuu barbaada. Wanni inni irraa dubbachuu barbaadu haala yeroodhaa gabaabsee tin irraa dubbachuu barbaada. Dhimmoota guyyaa sadeen kana deemaa jiru kan masaraa mootummaa keessatti mootummaan paartiilee jirtu walitti qabatee irraa dubbateerlee waan tokko kan hin dubbadhuutu jira. Keessattuu dhimma araarsoo biqilaatitti waan wal qabatu. Seenaa isinitti guddisuu qabxiilee xixiqqoota kan tuquu barbaada. Haala yeroo amma jiru kana keessatti waan hin dubbachuu barbaadu yeroo hedduu qalbii caba yookaan ammoo khufaatii ofii qofa arguu fi irraa dubbachuu osoo hin taane jabina ofiitis beekuun hedduu barbaachisaadha. Uummanni Oromoodhaa uummata cimaadhaa, uummata qabsoo bara dheeraadhaa diddaa gabrummaadhaa gaggeessee bakka amma jiru kanaan nu ga'e. Qabsoon Oromoodhaa yoomiyyuu caalaa sadarkaa bareedarra jirti. Isa kana gadi fageessinee ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Habashaan yookaan ammoo warreen sirna nafxanyaadhaa galmaan ga'uu barbaadu kuni wanni nutti duulaniif waan nurra jabaataniif miti. Yookaan waan nuti laafneef miti. Waan nuti jabaanneef malee milkii teenya tan abbootiin teenya yeroo dheertuudhaaf bara dheeraadhaaf qabsoo nuti goone tan milkooyte tana akka isiin sabattee yookaan iggitiin itti godhamtee teessu warra didurraa jechuu barbaadeeti. Uummanni Oromoodhaa dur caalallee amma irra jabaadha. Qabsoon teenyalleen akka nuti barbaannutti karaa nuti barbaannuun yoomiyyuu caalaa bakka bareedaa gahaa jirti jechuudha. Akkana hoggaan jiru maali? Oromoon haqa qabaa, dhugaa qabaa, inni injifata jechuudha. Ani yeroo tokko Oromiyaan haa bilisoomtu, Oromoon haa bilisoomtu, uummanni Oromoodhaa uummata bilisa, uummata bilisoomee haqa keenya beeku, diddaa gabrummaatiif baroota dheeraa goone. Namni tokko kan gabrummaa didu hundinuu uummata bilisa. Bilisni gaafa gabrummaa dide irraa kaasee uummata bilisaa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa aanga'u waan qabsaa'eef kana waan argateef kana iggitii itti godhuudhaaf uummata Oromoo aangomsuudhaaf qabsoon keenya ammallee addan cinnee itti fufaa jechuudha. Wacni miidiyaa Habashaatii fi masaraa mootummaa keessaa deemu kuni injifannoo Oromoon argatte yookaan sabaaf sablammoonni argate sirna federaalizimummaa kana balleessuudhaaf qabsoo godhaa jiran jechuudha. Waan qabnu irratti duulutti jira, waan harkaa qabnu irratti duulaa jiran malee waan nuti itti deemnuu miti. Injifannoolee ciccimtuu argamte tana jechuudha. Haqa nuti qabnu kana irratti duulan jechuudha. Akka inni kuni sabatee dhaloonni haqa isaa kana dhugoomsee abbaa biyyaa ta'ee irra jiraachuu hin dandeenyeef qabsoo godhan jechuudha. Jabina nuti qabnu kana balleessuuf qabsoo godhan malee waan laafneefi miti yookaan waan sodaatamneef gabaabatti sodaa nurraa qabaniif qabsoon gara hundaan deemaa jirti. Jabina keenya ofirratti beeknee qabsoo teenya itti fufnee iggitii itti godhuututu nurraa eegamaa jechuu barbaadeeti. So hoggaan akkana jiru namni mooraalii ofii eeggachuutu barbaachisa. Mooraalii saba ofiitti eeggachuutu barbaachisa. Oduulee amma ziqinnaan wanni isiin godhaa jirtu tokko guddaan oduu dharaa tan qabsoo teenya faallessitu, tan qalbii Oromoodhaa cabsitu, tan saboota biraatii wajjin walitti nu buuftu gaggeesstu kana laaluu hafarsuu fi sheer godhuurraa of qusachuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Wanti isaan godhaa jiranii akka nuti qalbii cabnu, akka nuti qabsoo teenya tanarraa abdii murannu yookaan waan arganne kana shakkii keessa galchinuu fi qabsoo addan cinnee gaggeessaa jiranii jechuudha. Kanaaf wantoota sheer goonuu fi wantoota dubbannu gabaafnu yookaan ammoo hawaasa kana gurra buufnu hawaasa biraan ga'uu barbaannu of eeggannoo cimtuudhaan
laallee hubannee madda waan sanii beeynee yoo sheer walii goone irra barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Maaliifi lakkuma kijiba isaan nu afaan kaawan nu keessatti sheer godhanii facaasan kaawan nuti sheer isaaniif goonu milkiin isaanii mul'ataa dhuftii jechuudha. So hubannaa cimaa nu barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Akka gaaritti ofirraa laaluu dandahuutu nu barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Karaa biraatiin jabinni nuti qabnu kan yeroo hunda of dura qabnee laallu. Oromoonni du'ee qabrii jirulleen kan jiru kan mana hidhaa jirulleen injifannoo kana mataa isatti beekee Oromoon akka injifatamtetti miti. Akka injifannetti jiraachaa ilmaan keenya bakka isaan barbaadanii gahuun dirqama nama keenyaa hundaati jechuudha. Maaliif oduu gaarii, oduu dhugaa, oduu qabatama qabdu waliif raabsuun qabsoo teenya sanii akka bakkaan geenyu nu gooti jechuudha. Oduu shakkiilee qabduu fi soba of keessaa qaburraa of eeguun hedduu nu barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Sababni waan kana jeefi yeroo hedduu bilisiginnaan karaa hedduutti wal qooddee sabboonaa fakkaattee nama laalatu fakkaattee nama waan adda addaa nu keessa facaasaa jirti. Waan san akka gaariitti ofirraa eeguun hedduu barbaachisaadha jechuu fedheeti. Gara biraatiin filima dheengadda Abiyyi Ahmad masaraa mootummaa keessatti taphachuu barbaade tokkotu jira. Keessattuu dhaaba adda bilisummaa Oromoo irratti laalchisee jechuu kiyya. Yoo waan sanii viidiyoo san sirriitti ilaaltanii kaameraatu jaal araarsoorra dhaabbata. Maaliif jaal araarsoorra akka dhaabbatu? Yoggaa araarsoo dubbatu atteeshinni Prime Minister yookaan ammoo Abiyyi Ahmad isaaf kennee laaluu ture san hundaa'u ergaa inni of keessaa qabu achirraa laallee dubbachuu barbaannaa jechuu barbaadeeti. Namoonni tokko tokko dhimma araarsoo irratti yaada adda addaa kennee irraa dubbatee arrabsulleen arrabsee kafaarsulleen faarsee deemuu ture. Araarsoo qabsoo Oromoo keessatti nama qooda guddaa qabu. Waan isin ajaa'ibsu seenaa xiqqaa tokkoon isinii magaaf tokko bara 2004 araarsoo wajjin bilbilaan wal dubbifnee iddoon ani itti dhaladhe dhufee waraana bilisummaa Oromoo ture gara Gobeellee irraa dhufee nama gaafan an dhaladhe ji'a 2 anaa jiru mooraa waraana bilisummaa Oromoodhaa dhufe jechuudha. Namni kun nama qabsaawaadha. Filmiin ammoo isarratti taphatamaa jiru kuni filmii laaftuudhaa miti. Namoonni isa duubaan waan kana irratti dalagee badiilee daangaan qabne keessatti isa oofaa jiru jaarmaa kana keessa jiranii jechuu barbaadeeti. Har tokkollee kun isa geessuu hin danda'u. Qabsoo Oromoodhaa fokkisuudhaaf wanni Abiyyi guyyaa sana akeekkachiisee warreen akka Jawar isinirraa hidhee akka Caaluu ajjeesee Abaa'oo bittinneessee kunoo Daawud Ibsaa hidhee namni yaada keenya qabu akka araarsoo kanaa dhufe jechuudha. Immoo wama takkaan arra isinii dhaamuu barbaade. Araarsoo biqilaadhaa harka Abiyyiitiin du'uu deema. Atteeshinni sun hundi waan laafaafi miti. Araarsoo biqilaa sababa inni itti du'uu deemu amman akka obboleessa keessanitti isinii himuu barbaadaa jechuudha. Araarsoo biqilaadhaa Abiyyi ajjeesuuf deema. Abiyyi ajjeesee shaneetu ajjeesee je'ee ilmaan Oromoodhaa Wallaggaa fi Harargee walitti buusuudhaaf kaayoo inni karoorfateetutu ifa mul'ata jechuudha. Waan kana gadi fageessaa ilaalaa Oromoo. Laaftutti ilaalinaa. Haga dandeenyutti uummanni Oromoodhaa waan Haacaaluu irratti ture. Shawaa fi Wallagga jidduu waan inni oofaa ture. Amma waa'ee amantiitirraa kaasee Shawaa fi Arsii jidduu waan inni oofuutu jiru hundi keenyaaf irraa waan dhokataadhaa miti. Bakka hedduutti itti milkaa'uu hin dandeenye. Kanallee ammallee itti milkaa'uu hin danda'u jechuudha. Araarsoo biqilaa harka mootummaa kanaatiin du'ee shaneetu galaafatee isa ju'uun ilmaan Oromoodhaa walitti buusuu deemaa jechuudha. Isa kana sirritti gadi fageessitanii ammaan beekuu danda'uutu isinirra jira jechuudha. Kuni isaan hin milkeessu jechuu barbaadeeti. Dhaaba Oromoo dhabamsiisuun, aktivistoota Oromoo hidhuun, abbootii qabeenya Oromootti duuluun mootummaa kana nagaya isa hin godhu,
nagalleen isa hin jiraachisu dhabama isa godhaa jechuu barbaadeeti. Wanti waan kana isinii kaaseef taa'ee hoggaan laalu diinni keenya haga danda'utti ilmaan Oromoo kana walitti buusuuf, ajjeesuuf, hidhuuf qophiilee barbaachisu hunda raawwatee jira jechuudha. Nuti ummanni Oromoodhaa waan deemaa jiru kana ammoo qalbiidhaan laalu warri amma araarsuuf tumsuu barbaadan araarsoo dama naannoo bahaatti dhufe abaa bulchuu hin danda'u abaluu waan akkasiiti araarsollee xiqqeessanii qooda inni qabsoo tanaaf laate tuquun barbaachisaadhaa miti. Diinni keenya akka nuti dhabamnu seenaan dhaaba keenyaatis akka badu seenaan qabsoo keenyaatis akka baddu hamileedhaan caccabnee akka kufnu waan barbaaduuf kanarraa of tissuu jabaannee of eeguun hedduu barbaachisaadha. Rakkoon amma nu mudatte guddoon maali? Ajandaa diinni nu baasu. Yeroo hedduu ajandaa diinni nu baasu keessa yoo deemaa oollee qabsoo teenya bakkaan ga'uu hin dandeenyu jechuudha. Haga dandeenyutti ajandaalee diinni nu baasu lakkii wanni ati deemtuun dharaa jennee itti dubbachuu yookaan ammoo tuffannee bira kunnee kara qabsoo teenya itti fufuutu nurra jiraataa jechuudha. Yaanni biraa kan inni dabalachuu barbaadu jara keenya yeroo hedduu hayyoonni keenya ni dubbata. Wal dhaga'uutu namarra jiraata. Qabsoon karuma hundaan itti fufuu qabdi. Immoo aktivistoonni keenya bakka jiru hayyoonni keenya bakka jiru jaaramuutu isaanirra jira. Jaarmaya cimaa qabaachuutu nurra jira. Namni yoo mootummaan kun kufellee jaarmayni cibaan tokko kan bakka kana bu'uu danda'u of qopheessu qabsoo keessa haga jirrutti haruma hundaanuu lubbuu teenya baraaru diina dura dhaabbachuu yoggaa diinni kun kufe ammoo biyyattiin tuni yoo kuftu taate akka isiin nurra hin kufnetti biyya tana qabachuu danda'uudhaaf of qopheessuutu nurra jira. Xiinxaluu qofaa miti. Yookaan aktivistummaadhaan bakka dubbachuu qofaa miti. Wal gurmeessuun yeroon isaa amma. Yeroo hedduu wantoota dhufu kana hundatti qophaa'uu dhabuun keenya miidhaa daangaan qabne nurratti fide jechuudha. So ummanni keenya qophaa'utu namarra jiraata. Jaaramuutu namarra jiraata. Namni hoggaa jaaramuudha hoggaa jaanii dhaabaa maalii jinni rakkoo akkanaa namni keenya sammuun isaa jaaramuu qabdi. Qindoominaan jaaramuudha qaba, diinagdee jaaramuudha qaba, siyaasaan jaaramuudha qaba. Waan nurraa eeggamaatii fi waan nurraa hin eeggamne gargar baafannee deemuutu nurra jiraataa jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa dur caalaa amma jabaataa dhufte jechuudha. Uummanni Oromoodhaa akka amma kufe kanattis hin hafu. Kufaatillee miti qabsoorra jirraa waan barbaannu galmaan gaachuudhaaf ammoo wal bira dhaabbachuu wal deeggaruu arraboota barbaachifne keessaa of qulqulleessuu arrabaan bilisoomuu hin dandeenyu. Fokoraanis bilisoomuu hin dandeenyu. Hir'inoota qabnu guuttachaa waan harkaa qabnu jabeeffachaa wal jabeessuudhaan wal bira dhaabbachuutu Oromoodhaaf irra falaa jechuudha. Yeroo tokko dirqama keenya san bahuutu uummata Oromoo kanarraa eeggamaa jechuu fedheeti. Kanaaf haga dandeenyutti dhaamsirreefu isinii dhaamuu barbaadu please oduu gabaaf waan sheer goonu madda isii soorsii isiidhaa beeknee sheer walii haa goonu. Wantoota nun fayyadne waan nama aarsuu fi waan saba keenya hamilee cabsuu fi oduulee gurraaf tola hin qabne wal dhageessisurraa of qusachuutu nu barbaachisa jechuudha. Wantoota mooraa diinaa keessaa dhufu irra hedduu isiidhaa ta ummata Oromootiif faayidaa hin qabne lagachuutu Oromoo barbaachisa. Beekuun, dhaggeeffachuun, hubachuun barbaachisaadha. Immoo wantoota Oromoo hamilee cabsuu fi Oromoo aarsu qofaa miti. Wantoota Oromoo jajjabeessu, wantoota Oromoo jaaru, wantoota wal bira nu dhaabu, wantoota gartee qalbii teenya tissu fiduun hedduu barbaachisaadha. Yeroo ammaa tana keessatti diinni bifa hedduudhaan ummata Oromoodhaa gargar baasaa jira.
bifoonni inni hedduun gargar baasaa jiru karaa amantiitiin karaa kutaatiin karaa gandaatiin haga karaa gosa ganda keessa jirtuun walitti nu buusaa jira jechuudha haga wal shakkinee wal bira dhaabbachuu hin dandeenyetti kana irraa aanu qabna yeroo dheeraaf abbootiin teenya waan kana nu qalaasifte hayyoonni keenya waan kana nu qalaasise qabsoo bilisummaa oromoo keessatti qaraanee guddannee bakka kana geenye jechuudha yeroo hunda waan diinni nu qaalime yookaan ajandaa diinni nu baase keessa gangalachaa ooluun kun ammoo qabsoo oromoodhaa lafarraa harkisaa jechuudha kana keessaa bahuun hedduu nu barbaachisaa jechuu barbaadeeti gara biraatiin waa'ee amma biyya keessa deemaa jiru kana dhaamsan qabaa akka obbolummaatti akka obboleessa keessanitti qabsoorra jirtanii qabsoon teessan akka galmageessu abdii guddaan qabaa of eeggannoo cimaa akka gootan walillee akka eeydan ollas akka eeydan gandas akka eeydan saboota biraatillee akka eeydan dhaamsa obbolummaatiin isinii dhaama jechuudha qabsoon nuti goonu qabsoon nu afaa garagartuu osoo hin taane qabsoo milkii saba keenyaa taatee irratti dalaguutu nurra jiraa jechuu barbaadeeti qabsoo dhaloota keenyallee hin miine yookaan hegeree lafaa dhuftu qacalee tana hin miine of eeggannoodhaan wal hubannoodhaan wal dhaga'uudhaan wal eeguudhaan wal bira dhaabbachuudhaan walii tumsuudhaan waliin deemuun hedduu barbaachisaadha jechuudha bakka argitanitti wal gargaaruu dadhabaa gargaaruu xiqqaa eeguu guddaa keessan kabajuu hoggaa dubbatan wal dhaggeeffachuu hoggaa hiriira baatan haasawa keessan qiddeeffatanii nama isiniin deemu qiddeeffatanii wal bira dhaabbatanii deemuudhaan jechuudha of eeggannoo cimaa godhuutu nurra jiraa jechuu barbaadeeti so namuu haga danda'u namni keessattuu hiree ala jiraatee waa dubbachuu danda'u waa qaceelchuu danda'u gabbaatanii saba keessan kanaaf sagalee ta'uu waan gaarii qalbii teessan keessa isin dhufe gabbaatanii saba keessan kanaaf dubbachuu hidhamaa keenya ammoo irra deebi'eetiin dubbadhaa firii Baqqalaa Garbaa firii Jawar Muhammad firii Abdii Raggaasaa firii abaluun kuni firii nun gootu qabsoo nuti goonutu firii godha hidhamaa keenya nutu hidhaa baasa hidhamaan keenya hidhaa jiraatus qabsoorra jira hidhaa bahullee qabsoo godha hidhaa bahee hidha deebuus qabsoo godha hadu'ee qabrii jirulleen qabsoo godha du'a isarra dhaabbanneetiti faajjii isarra dhaabbannee qabsoo goona jechuudha oromoon ka jiruu miti hadu'elleen qabsoo godha du'aan oromolleen qabsoo oromoo godha akkitti qabsoo oromoo godhu haqaaf du'ee dhugaaf du'ee dhugaan inni du'eef sun ammoo dhalootatti dabra jechuudha akkuma abbootii teenya waaqoo guutuu jaaljaarraa abbaa gadaa Taaddasaa Birruu Baaruu Kumsaa Sooneemidha dhugaan isaan qabsoo saba kanaaf dhaabbatan ar'allee isaan du'anillee achirra dhaabbannee qabsoo godhaa jira jechuudha erga du'anillee qabsoon isaaniin dhaabbanne jechuudha nuti jiraa keenyaa miti du'aan keenyalleen qabsoo isaa itti fufutti jira jenneeti amanna jechuudha so hoggaan akkana isin jiru hidhamaan keenya kaarra qabsoo jiru Jawar Muhammad arra hidhaan inni qabsoo jiru hidhaan arra inni itti jiru kuni qabsoo laafaa miti hidhuma wama gartee gaafa waajjira isaa keessa taa'ee godhu jiru ammallee godhutti jira waa lama isin Jawar hidhaa taa'us bilisiqinnaaf dhabama hidhaa ba'us bilisiqinnaaf dhabama tana shakkii takka illee qabaatina Jawar ammoo yoo kaduu taate Itoophiyaan handhuurti ishiidhaa cittee lafatti citti cinni handhuura ishiidhaa ammoo sirnoota nafxanyaatii fi bilisiqinnallee liqimsiteeti baddi jechuudha shakkii takka illee qabaatina du'aan Jawaris faayidaa oromoo qaba jiruun Jawarillee faayidaa oromoo qabdi jechuudha qalbii caba takkan qabaatina qabsoorra jirra namni qabsoorra jiru ammoo qalbii ofii jabeessuudha qalbii fi sammuu fi hidhannoodha laal hidhannoon ta mudhiitii miti hidhannoon ta sammuuti namni hidhannoo sammuu qabu hogguma takkallee hin mo'atamu hin injifatamu namni hidhannoo sammuudhaa qabu nama hidhannoo sammuu qabuututu hidhannoo mudhiidhaa jabeeffachuu danda'a nama sammuun isaa dalayduututu
amna deemsa tola dubbatullee tola jechuudha taa'ullee tola jechuudha lolullee tola jechuudha oromoon sammuun isiidhaa hidhatu qabdi jechuudha hoggaa sammuun isii hidhatu qabdu fedhii fi galii teenya beekuutu nurra jira jechuudha fedhii fi galii teenya beekuu jechuun ammoo fedhii fi galii teenya beekuun waan lafaa kaaneef qalbii caba takkaan alatti booyichaa fi alaan alatti jabinaan qabsoo teenya itti fufuu danda'uutu nurra jiraataa jechuudha. Gara biraatiin jaarmoota siyaasaa Oromoo kan biyya keessa jiruufin dhaamsa qaba. Dhaamsi nan qabu. Hiree isaan qaban dirree baanee walitti himuu qabna. Hundi isaanii haa hidhaman jechuudha miti. Immoo Oromoon hundi keenya takkaa hidhamuu takkaa hidhaa bahuu filmaata keenya ta'uudha qabdi. Okay, gadaa bilisummaa xiqqoo kaameeratti nachisike harkaaniin qabadhee haasa'uu jiraanii waa'ee fi kanallee hedduun beeku muuxannoo isaatillee hedduun qabu kun yeroo lammaffaatinaa fi hagan tartiiba galfadhuu siraa wanti nan barbaadu yaanni kiyyaasonni kiyya isin bira gahuudha. Kaameraan tolee fi dhiiseen hedduu akkasitti guddaa na rakkisaan jiru jechuu barbaadeeti. Jaarmoonni siyaasaa keenyaa hidhannoo sammuu qabaachuutu isaan irra jira. Mararaa Guddinaatis, Daawit Ibsaatis dirqama isaanirraa eegamu bahuun hedduu barbaachisaadha. Jaallan isaanii hidhaa jiran kana protestii Oromoota dardarri gabbee iyyuu qofaa miti gabbahanii iyyuu dandahuutu irra jira. Iyyanii yoo hidhaman bareeda qabsoon teenya itti fufti. Hundi keenya takkaa waliin hidhamu takkaa hundi keenya baanee waliin jiraachuudha. Teenyee wal laaluun teenyee wal eeguun uummata Oromootiif bu'aan qabu jechuudha. Haga dandeenyutti wareegama ijoolleen tun kafalte qixxee kafaluudhaaf of qopheessuu danda'utu nurra jira jechuudha. Sagaleen Jaal Daawit Ibsaatii fi sagaleen Jaal Mararaadhaa sagalee gurguddoodhaa sagalee jaallawwan isaan biraa hidhaman addunyaa irratti maan taane mana hidhaa dura dhaabbachuudhaan maan taane saba gurmeessuudhaan maan taane haga wareegama lubbutti kennuutu isaanirraa eegamaa jechuudha. Qabsoon itti fufti. Qabsoon itti fufti. Dirqama keenya bahuutu nurra jira. Wal bira dhaabbachuutu nurra jira. Namoota dubbachuu barbaadu jiranatti fakkaata eenyu miseejanatti ergam. Yoo dubbachuu barbaadan nin dubbadha jaanaa birreessa iree isiniif kana rakkoon qabu namoonni na waliin haasawuu barbaadaniifis iree isinii kennee yaadota jiru tokko tokko waliin dubbachuu dandeenya. Duuba lammiiti wantin dhufeef arraa alaanalaa fi rakkoo dubbachuun dhufnani. Wal jajjabeessu jabina qabnu ofitti himnee qabsoo teenya itti fufuun waan nurraa eeggamaati jechuudha. Haga dandeenyutti hamilee teenya eeguun hamilee walii eeguun qabsoon tun daran cimtee akka deemtu galgalaa ganama itti deemuututu nurra jiraataa jechuudha. Habashoon yookaan nafxanyoon yookaan warri sirna kaleedhaa deebisuu barbaadu qabsoo nuti arganne siifin ergaayyee naaf kenni qabsoo nuti arganne tana laamshessuu fi nu dura dhaabbachuuf qabsoo godhutti jiran malee moohatamneeti miti. Warra moo'ee jechuu barbaadeeti ayyee maqaa keetiin ilaala. Faatumaa jaaninatti ergee menaafsa.
ما وريك كاميرا خيسن جبت نسيني في اللالا مقام كنا عرفان جرو نمني بوليسا ميو دندي سيسيبرا جراتي أتيرجدو بيان عبد الله proof okay بيان سير getting جرا except you go the adding جا مي أجاسو شير ناقودا وان دنديسن يادا جرو هند عيد مبارك هندي خسنو بقى نقال نفت دريسا إلى مورا جرخين جولتي ديبنا حال نتي أما خيس جرو لين تكو حال ألفات هذا نانو أما نتجرو خناتي دركموتها نرجرو بهون دندينيه وان دندينيو سبا خناف درمتشون سقلي سبا خنا تون نورا إجماع نموني نتير جاية تنون دي خيسن خاصان جرتني اوكي اما بو يا لي يو نمني غرين كاب نين دي ساغرا اسا خيتين ففا اوكي ان كاسو نمني غرين اوكي تولي يا امانان ديسا لا كلتشا لكن ورموتكم دابودا لكي تكون مانك امنا لا جتشوت ما كان فيدمو لين تكون مركزة ورمون تكون مانك ابدي تكوتانيتي الاني تكوتانيت دونا تكوتانيت جيرانا نتسبب قدادا سبني قدا خيسا يادا دادا قباتشون أكا دادا تلالون بكا دادا قباتشون نياتشيسي والنياتشيسون قب خون ركون قب نمو ومدن دو قدو ولتي دولو تتنور ركود أمالي بكا بكا جراتشون كن ركود آمتي يادا دادا قباتشون كن ركود آمتي يادا دادا قباندي أمو قلي أورمورتي أمانون وان أورمون قبدو جبه فتشون أكا أورموت يادون akka oromotti jiraachuun waan oromoon feetu takkitti isirratti walii galuun hamee takka illee hin qabdu. Oromoon takka tokko taanee jiraannee tokko taanee duunaa tokkuma taaneeti haga duniyaa tana gubbaa jiraannullee jiraannaa tana shakkiin qabaatina. Oromoon takka Oromoon addan baanu. So nafxanyallee waan isaan tokko godhuutu jira. Oromoo irratti wanni isaan tokko godhu yaada. Yaadaa isaan tokko godhaa. Nullee yaadaa tokko nu godha. Osuma jennuu bakka barbaannu san geenya qalbii caba takkallee hin qabaatina Oromoon hoggarafnee kaanillee injifannoo akka argannutti yaadanii buluutu isinirra jiraata. Wanni qalbii caba jaanii fi yookaan rifaatu wanni jaanii tuni qabsoo irratti miidhaa rafiddi. So wanni ani bakka kana amma wanni nama guddaa tokko dhufee fi Oromootiyya qalbiin cabsina. Oromootiyya jabaadha wal bira dhaabbadha. Ajandaa diinni nuu fidu keessa gangalachuurraa ala haa baanu. Irreedduu ajandaalee diinni nuu fiduututu nuu kana akka nuti tokkoon taane nu fakkeessa. Dalagaa diina keenya gargar baafnee beekuutu nurra jiraata. Yoo waan diinni keenya godhu fageessinee of duratti hubanne nama adda addaa taanee mul'achuu hin dandeenyu. Nu uummata tokko ta'uudhaaf ammoo diinni keenya nurra abshaala ta'ee mul'achuu isaatutu
akka nuti tokko hin taane fakkeessa malee uummanni Oromoodhaa tokko. Tana shakkii takka illee hin qabaatina. Tokko borullee tokko iftaanillee tokko. Akkuma haa caaluun nafxanyaan kaleessas diina kiyya arrallee diina kiyya borullee diina kiyya jetti Oromoon arrallee tokko borullee tokko iftaanillee tokko. Namoonni yaada adda addaa qabanii fi diina keessa hojjetan kuni numa jiraata. Borullee numa jiraata. Wal balleessinee karuu dayu dhugaatu injifata. Dhugaa injifatu kana ammoo wal bira dhaabbachuudhaan. Haga dandeenyutti dhaabbotii Oromootti duulu, aktiivistoota Oromootti duulu, namoota yaada adda addaa qaban irratti duulurraa of qusachuu. Oromoon wal tuquun isii miidha. Diina gammachiisa. Wal tuqurraa of qusachuun hedduu barbaachisaadha. Yeroo ammaa tana keessatti yeroo jaarmaa siyaasaa tokkollee maqaa dhooyinuu miti. Yeroo aktiivistoota Oromoodhaa kaan arrabsinee kaan faarsinuu miti. Yeroo wallisaa Oromoodhaa kaan deeggarree kaan dura dhaabbannuu miti. Yeroo sheekha Oromoo yookaan qeesii Oromoodhaa kaan faarsinee kaan dura dhaabbannuu miti. Yeroo Oromoon wama hundaanuu wal bira dhaabbachuu qabdu jeetiin itti amana jechuudha. Nuti tokko namni waan gaarii dubbachuudhaan akka gaariitti yaaduudhaan dura tokkummaa kana nama birarraan eegin. Hawaasa walitti dhufee nuti tokko yookaan wallee tokkummaa jiru bakka takkaa wallisuudhaan tokkummaa nurraan eegin. Ati jaaladhu, ati saba kee deeggare, ati nama kee deeggare, ati nama saba keetiif dhaabbate bira dhaabbadhu. Nama yaada gaarii qabu bira dhaabbadhu. Tokkummaan waan biraatii miti. Oromoon tokko ta'uudhaaf waraqaa walii mallatteessuun qabdu. Oromoon tokko ta'uudhaaf ilma Oromoo tokko kan yaada Oromummaa qabu bira dhaabbachuudhaan tokko taati malee Oromoon manarra deemnee walii mallatteessinee nuti arrabooda tokko jechuudhaan miti. Tokkummaan keenya kan ittiin dhugoomuu danda'u, tokkummaan keenya kan ittiin mirkanaa'uu danda'u ilma Oromoo tokko bira dhaabbachuudhaan, yaada ilmi Oromoo qabu tokko bira dhaabbachuudhaan, gaarii Oromoo keessatti dubbachuudhaan, garaagarummaa Oromoo keessatti argamu balaaleffachuudhaan. Tokkummaan Oromoodhaa kan itti argamuu qabu shakkii fi yaaddoo hamaa keessaa of baafnee negatiivarraa gara poozitiivatti of geessuudha. Yoo amantii walitti nu buusan faallaa waan sanii taanee argamu. Yoo musliima ta'e jaalalan kiristaanaa qabu gabbee garsiisuu. Yoo kiristaana ta'e kiristaanni jaalalan musliima Oromootiif qabu bahee garsiisuudha. Tokkummaan kanaa olii mallattoon sheekaa fi qeesii walitti dhufanii wal bira dhaabbatanii footoo ka'uudhaaniif miti. Dhugaan jirtu ammoo gaafa obboleessi kiyya kan kiristaanaa gabbee dhimma Oromoo irratti dubbate bira dhaabbachuudhaan. Gaafa ilmi musliimaa tokkos gabbee dubbate ilmi kiristaanaa tokko gabbee ilma Oromtichaati jee bira dhaabbachuudhaan. Tokkummaan kana alaa kabiraati miti. Tokkummaan nuti barbaannu tokkolleen kabiraani jira jettanii yaadina. Akki tokko itti ta'uu dandeenyu gaafa mataa keenya amansiifne. Oromoo jaalachuudhaan tokko taana. Of jaalachuu. Oromoo jaalachuu jechuun of jaalachuu jechuudha. Namni akkamitti of jaalata? Nama isaa jaalachuun of jaalata. Hamaa kan kee. Diinni haga fedhee hadheessee yoo sitti mul'isellee ati haga diinaa hin hadheeffatin. Hamaa kan kee haga diinaa hin hadheeffatin. Namni kun boru nama arraa boru arran tahuu arri ammoo borun tahuu jecha wal qusachaa waliin deemuutu gaari. Akkana jechuun bilchiginnaadhaaf ilaa jechuu kiyyaa miti. Bilchiginnaan diina. Oromoon bilchiginnaa keessa teessee dhiiga Oromoodhaa gannaytu, tan dhiiga Haacaaluudhaa gannaytu, tan Jawar Muhammad hiitee mana hidhaa keessa, tan Baqalaa hiitee, tan Abdii Raggaasaa hiitee mana hidhaadhaa keessa, kan Jaal Daawit Ibsaadhaa hidhaa dhaabbataa keessa diina. Diinni firaa fi amban qabu. Yoo bilchiginnaa taate malee Oromoon takkallee walii diinaa miti. Yaada addaa qabna malee akka adda yaanna malee Oromoon walii diinaa miti. Waliif diina ta'uu hin dandeenyu. Yeroon akka diinatti wallaallu ilaalcha addaa qabaachuu fi jaarmaa siyaasaa adda addaa deeggaruu fi yeroon akka diinatti wallaallu yeroon isaa dhumattee jirti. Bakka feete jiraadhu dhimma Oromoodhaa namni dubbate hundi namni waan Oromoo dubbate hundi fira Oromooti. So tokkummaa keenya akka itti jabeessuu dandeenyu tokkummaan mataa keenyarraa eegalaa jechuudha. Tokkummaan mataa keenyarraa eegala. So tokkummaan mataa keenyarraa of eegalchiisuu danda'uutu nurra jiraataa jechuudha. Waan nama birarraa fi dhaabbotii birarraa eenyu mataa keenyaaf godhuu of jaalachuu jechuun Oromoo jaalachuu.
of jaaladha namni of jaalatu saba ofii jaalata mee wayni sinima habashaan amma tokkoomte jettanii ilaaltan tuni dhiiga tokko taateetii miti saba tokko taateetii miti wanni isaan itti nurra wayyaa ta'uu danda'ani nama interestii ofii beeku oromoon interestii fiidhaan beektu interestii jechuun maal jechuudha laal amma amaarri abbiyyi jaalateetii mi keessa deeggaraa jiru amaarri abbiyyi jaalateetii miti kan isa deeggaraa jiru waan yaada ofii barbaadan san irraa argataniif deeggaranii jechuudha nulleen fedhii teenya beekuututu nurra jiraa jechuudha fedhii teenya beekuu nama fedhii teenya gaggeessu amballee yoo taate beekuun deeggaruun bira dhaabbachuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti so waa'ee tokkummaa keenyaa agana caalaa walii dubbataan jirtu tokkummaan nurraa eegalaa mataa ofirraa eegalaa sirraa eegalaa narraa eegalaa jarma siyaasarraa eegina abbootii amantiirraa eegina waan oromoon gootu jaaladha gaarii oromoon dubbatte waliif dhaama nama waan oromoo gaarii dubbate sheer godha nama waan oromoo hamtuu dubbate jettaniitu sheer hin godhina laalaa dhiisa irreedduun isaa hammeenya namni sun dubbate silaa nama biraa dhageessuu barbaade hammeenya achumatti haa oolu hireen kanninaafi hiree kan nuuf nurra hin jiraatu jechuu barbaadeeti so tokkummaan nurraa eegalti nu tokko oromoon waan takkaaf gabroomte akka tokkotti jiraatti akka tokkottis duuti jechuudha so amma aggaammi diinni nu qopheesse qilee diinni nu qopheesse kanatti walgatuun gosummaa fi gandummaa walitti duuluun jaarmootii siyaasaa kan amma laaqamaa jiru kadiinni seenee laaqaa jiru kana kaan gamas utaalee kaan gamana utaalee kaan akkasitti fakkaatee kaan akkas dubbachuurraa of qusadhaa nuuf amma namni oromoo hundi nuuf ija jaarmootiin oromoo hundinuu nuuf ija laafina qabanii wajjin jabina qabanii wajjin yeroon quba walitti ilaallu suni gabaabbatu qaba jechuudha amma namni yeroo qaba yeroo walitti duulu qaba yeroo walitti dubbatu qaba yeroo waa waliin joo qaba yeroo ammoo amma oromoon daawwit akkana araarso akkana abalu akkasi abalu akkana jennee waliin dubbannu miti illima diinni nu qopheesse kana itti lixuun qabnu oromoon fedhii jaarmaa siyaasaa guuturraa fedhii saba ofii guututti deemuu qaba jechuudha nama fedhii saba isaa guutu hunda deeggaruu qaba jechuudha deeggaruu qaba wal bira dhaabbachuudha qaba wal jajjabeessuudha qaba waan nama jajjabeessaa dubbadha shari'aa islaamaa keessatti waan hamilee nama cabsaa dubbachuun dhoorgaadha lola keessatti haa taatu qabsoo keessatti haa taatu da'waa amantii himuu keessatti haa taatu qalbii caba waan saba tokko qalbii cabsu himaa ooluun dubbataa ooluun weerara sammuudhaa fiduun saba miidha wanni kun akkan taane ammoo irra hedduun keenya wantoota himamuun qabne irraa of qusannee sabni kun qalbii jabaatee akka qabsoo isaa itti fufu wal jajjabeessuutu nurra jira jechuudha yeroo nuundi bakka takkaa teenyee boonyuu miti boo'ichi nu ga'uu qaba jajjabaannee walitti dubbachuu qabna dhiirti teenya dhiira taatee gabba'uu qabdi dubartiin teenya dubartii taatee gabba'uu qabdi namoota tooftaa adda addaatiif diinaa wajjin dalagullee itti duuluu dhiisa amma nama tokko jira kan alaabaa TPLFiitii wajjin akkamiin namni hiriira bayaa alaabaa maaliitii wajjin namni akkamitti akkana godhaa akkana jechaan olidha yeroo hundaa'u diinni diina keetii fira keeti qabsoo godhuu jirtu keessatti diina hedduu wajjin qabsaa'uu hin dandeessu nafxanyaanis lollee tigreenis lollee oromoo bilgoomtelleedhaan loluu hin dandeenyu namoota mootummaa kanarratti waa darbatu hunda oromoon ammaaf nuti diinummaa isaanii wajjin qabna amma akka amma jiru kana keessatti abshaalatuun nurra jira qaroomuutu nurra jira namni arra mootummaa bilziginnaa kanarratti waa darbatu hundinuu ummata oromootiif faayidaa qabaa akka itti waliin dhaabbannu immoo of eeggannoo cimaa godhuutu nurra jira wal hubannoo cimaa godhuutu nurra jira wal jaaruu danda'uutu nurra jira haga dandeenyutti ammoo hayyootan keenya mooraalii kannaafi
bakka amma jiran kanarraa sadarkaa itti aantutti akka tarkaanfatan akka gara jaarmaya cimattillee tarkaanfatan tinnisu loluu qofaa miti iyyuu qofaa miti alaanaluu qofaa miti namni tokko faayidaa qaba arra Oromoo keessatti nu hundi keenya yoo gabbaanee waan saba kanaa tolu dubbanne waan saba kana gargaaru dubbanne waan hayyootan keenya kana gargaaru dubbanne dhagaa ta'a walitti dhufee mana ta'a yoo ammoo akka mana citaa luqqisaa dhufne ammoo citaan sun nurratti diigama jechuudha manni sun nurratti diigamaa jechuudha akka akkas hin taane haga dandeenyutti akka dhaphii bishaanitti dhap jennee walii guunnee barmeela ta'an. So yaada kiyya goolabee irraa bu'uudhaa fi wantiin guddaa dhufeef hamilee walii jabeessuu. Hamileen teenya dur caalaa taatee jiraachuu. Dhaamsi kiyya kamaayyii kan Oromoo diyaaspooraati. Oromoon diyaaspooraadha. Mee faffacaatan jee yaadu yaadaan fica'uu kanarraa xiqqoo aara qabna rifaatuu qabna namaan nurraa du'e namaan nurraa hidhame kana keessaa xiqqoo tasgabbooyne rakkoo waliin dhuftuuf of qopheessuu dandahuutu nurra jira jechuudha. Rakkoo boru ganama nutti dhuftuuf akkamitti madoo teenya wallaanna akkamitti rakkataa keenya bira dhaabbanna akkamitti warra hidhame kana maatii isaanii jiraachisuu dandeenya. Warreen hidhame kun maatii qaba. Akka miidiyaa irratti dhageessanitti haga waan lafaa qabanillee jalaa firiis godhanii waan nyaatan dhabanitti hidhame qofaa miti kamanatti hafallee adamsaa jiran jechuudha. Uummanni Oromoodhaa jabaachuun isaa gaafa namni isaa harakkate kuni rakkoo jara kanaa baasuu dandeenya jechuudha. Mataa mataatti ofirratti fudhannee arra aayyoo Oromoo takka imimmaan irraa haquun dirqama keenyaa jechuudha. Namoota bebbeekamaa qofaa miti ka gargaaruu qabnus namni hin beekamne ka ilmaan irraa hidhaa jiru hedduutu jira. Ka namoonni bebbeekamaan irraan hidhamin ka intalti irraa hidhaa jirtu ka ilmi irraa hidhaa jiru ka eessumni adaadaan irraa hidhaa jiru ka abbaan irraa hidhaa jiru ilmaan haadha abbaan irraa hidhaa jiru jira jechuudha. Wal iyyaafannee guruppillee wal jaartanii nama san gargaaruu dirqama godhachuu qabna. Oromoon gaafa rakkoo keessatti wal gargaaranii injifanna jechuudha. Yoo ammoo rakkoo tanaaf wal saaxille lakkuma rakkoon nutti heddummaattuun kufaatiin hin kaane keessatti kufnaa jechuudha. Yoo rakkina dhufe kana simachuu hin dandeenye maaliif qabsoofne warra juututu warra lubbuu wareegame kanaatutu abdii murata jechuudha. Boru ganama dhaloonni lafaa dhufee qabsaa'uudha sodaataa jechuudha. Kanaaf haga dandeenyutti wanni nuti goonu maali? Nama kana akkamitti gargaara? Dirqama agartee paartii siyaasaa ta'uun qabdu, dirqama koomunitii qofaa miti, mee akkuma faamiliitti illee walitti dhufaatiti. Nama Oromoodhaa tokko harrakatutti jiru beelaa Oromoo tokko keessattuu warreen maatii isaanii irraa mana hidhaa jirtuu fi irraa du'e kana gargaara, haa gargaarru. Akka isaan daran qabsootti cimanii wareegama irraa barbaachisu yoo du'anillee sheenaa isaanii hin qabne godha. Haga Oromoon maalitti bulte akkamitti bulte jennee Facebookuma kana qaaxiraa jala bullu gabbahaa dalagaa waan dalagu nu dalagaa nama tokko gargaaruudhaaf haa tattaafannu. Lubbuu nama keenyaa haa baraaru. Lubbuu nama keenyaa haa baraaru. Ayyoo imimmaan booyicha qabdu tana imimmaan irraa haynu haadha teenya obboleetti teenya ka jaarsi irraa hidhame ka jaartiin irraa hidhamte ka ilmoon irraa hidhamte kun hundi nama keenya haa gargaarru. Akki itti gargaarru ammoo laafaadha. Namuu laalaa qe'ee teessan keessa namni hidhamee jira. Ganda kiraara irraa namni hidhamee jira. Firri irraa hidhamee jira. Guddaa hidhame qofa laalinaa. Haa gargaarru, haa wal bira dhaabbannu, hamilee walii haa taanu. Tokkummaa jechuun kana tokkummaa biraan barbaadina. Namni kun dhufee tokko ta'ee waraqaa walii mallatteessee tokkummaan abaluu gargaara. Mee waa haa gargaarru qabsoo jechuun tan.
nuti warri namni ala jiru wanni nurraa eegamu warra harka qalleeyyii ilmaan isaaniitii fi sabni kuni irraa dhume haa gargaaru isinin jedha. Kanarratti fuulleeffadhaadha. Gartee qabxiilee xixiqqoon kaasuu barbaade hunda hagan danda'utti keessa deemuuf tattaafadheetiin jira wanni barreeffadhee dhufelleen hin jirtu haaluma amma deemu kana. Qabxiin ijoon dhufeef ammoo hamilee teenya jabeessinee sammuu teenya hiinee qabsoo teenya itti fufuu. Ni injifatamnee fi ni cabnee fi akkas taanee fi akkana taanee fi akkas turree yaada jiru kana xiqqoo firaa xiqqeessaa. Yaada irraa maayyii kaniin tuqee buu barbaaduu jira. Warreen kaleessa abiyyi deeggaruu turtan anarraa hanga fi uumaa qalbiin isin hin cabin. Dhugumaa sabboottoota isin maal jechuu? Ilma Oromootutu masaraa mootummaa seenee jennee deeggaruun keenya. Nama Oromootu bakka kana dhufee jennee deeggaruun keenya haqa. Yeroo jalqabaatiif bakka kana dhufnee jennee wal utubuun keenya haqa. Sabboonummaa jaalala Oromummaadha. Nama maalummaa isaa hin beekne bakka kanaa dhufee isaa hin beekne ka inni nuu bakka irraa dhufee fi akka itti dhufee fi haadha abbaa isaa maqaa hin beekne ka guyyaa tokko haati ya Amaaraa guyyaa tokko haati ya Oromoo jiru kana ka inni nuu bakka irraa dhufee hin beekne ilma Oromootu bakka kana dhufe jennee deeggaruun keenya immoo Oromummaa keenya malee hir'ina keenyaa miti akkasitti fudhadhaa. Kanaaf hin gaabbina. Ammas qabsoo itti fufa. Sabboonummaadha. Namoonni kaleessa Oromoo bakka kana dhufe jedhee harka nama kanaadhee abdii murattanii galtanii taa'ina. Gabbahaati saba keessan abdii itti hora. Kun sabboonummaan jabina. Ilma Oromoo tokko bakka kana dhufee je'ee ka'ee deeggaruun isaa Oromummaa qabaachuu nama kanaati. Because dhaaba kanaa qabatan jenne nama nan beeku qabatan jenne ilma ganda kiyyaatiin jenne jaarma siyaasaa kanaatiin jenne Oromoo bakka kana dhufee je'ee gammaduun isaa sabboonummaa daangaa hin qabne jechuudha. Qalbii teessan cabsitanii of keessan deebina. Gabbahaatiti qabsoo teessan itti fufa. Arras borus nuti ilmi Oromoo tokko dhufee qabsoo tana yoo bakka nuti barbaannu nugee nuti ilma Oromooti ni gammanna ni jaalannaaf. Diinaafuu hidhamnee tumamnee ajjeefamnee jiraannee saba keenya keessaa namni tokko yoo ol dhufe jennee gammachuu kun rakkina takka illee hin qabaatu. Boru ganamallee akkasi. Isa ofitti wallaalee haadha abbaa isaa wallaalee dhaloota isaa wallaalee bakka irraa dhufe wallaalee rakkoo qaba malee namni kaleessa ati Oromoo jee isa deeggare tokkollee rakkoo qabu. Kana of keessatti qabatanii taa'ina hin sodaatina dogongoroo tokkollee hin dalenne saba kiyya lammiitii. Abiyyi deeggaruun hayyuun abiyyi kaleessa deeggare. Abbaan gadaa kaleessa abbaan deeggare. Abbootiin siyaasaa kaleessa nabicha kana deeggare. Hawaasni Oromoon bal'aan addunyaa taa'aa namicha kana deeggare. Oromoo ta'uu isaatiif. Erga inni Oromummaa deemmoo qabsoo teenya itti fufuun dirqama nurraa eeggamuu jechuudha. Waan teenyee laalluu miti. Waan teenyee lakkii kaleessa kana akkamitti waaja lakkii of hin qaanfatina. Gabbahaati sagalee saba keessaniif ta'a. Dubbadhaa. Bira dhaabbadhaa. Sodaa tokko malee qalbii gaariidhaan uummata keessan tajaajila. Qalbii caba kana ammoo ofirraa fageessaa. Namni qalbiin cabxe waa dalaguu hin danda'u. Waa yaaduu hin danda'u. Hufa kana matatti ni mina hin cabne nuti. Nu cabsuuf qabsoo godhu jiran malee nuti hin cabne. Nuti haqa qabna, dhugaa qabna, galiin teenya ta'a abbootiin teenya kaleessa lafa keesseef hundee godhatee Finfinnee keessatti gad dhaabbatee sirni federaalizimii gad dhaabbatee sirna federaalizimii kana cabsuuf arra hayyootan keenya duulan jechuudha. Waan argame cabsuuf duula godhaa jiran malee Oromoo cabsuudhaa miti. Oromoon hin cabne malee. Oromoon waan qabsooteef argattee harkaa qabdi irratti aangoo teenya argannee haqa keenyaan biyya san irratti jiraachuudhaaf qabsoo goona malee nuti ummata gabraa miti nuti ummata bilisa jechuudha. Bilisummaa sammuu qabna. Waan nuu ta'uu fi waan nuun taane beekna. Nama nuu ta'uu fi nama nuun taane beekna. Qabsoo teenya yeroo itti dhaabnu beekna yeroo itti eegallu beekna. Hamilee waliin cabsinaa jabaadhaa Oromoon durirra amma jabduudha. Oromoon ka hidhame qofaa miti ka jirulleen irra jabaadhaa. Walis hin tuffannu. Irra aaqilli sabaa nama laafaa ofii jabeessee irra aaqilli sabaa. Sabni jabaan nama laafaa ofii jabeessee bakka barbaadu san hin ga'u. Nuti jabaa qofaaf harka dha'uu miti.
laafaa keenyallee jabeessinee bakkaan ga'uu danda'utu nurra jira jechuudha. Laafaa keenya jabeessinee isaan galsiifna jechuu barbaadeeti. Kan hidhame qofaa miti, kan deemu qofaa miti. Oromoon akka biyyatti, akka cirrachatti hayyuu qabdi, akka cirrachatti goota qabdi. Ammallee abdiin muratina, abdiin muran. Qalbii cabarraa fagaadhaan isiniin jaa horaanaa bulaa. Akka dandeessanis sheernaa godhaa, nagaannaa jiraadhaa. Warri amma dhuftanillee Eid Mubaarik. Baga guyyaa iidaa kanaan isin gahe. Hadaraa dhaamsa kiyya kana bakka hundaan nagaa. Oromoo wal gargaara, Oromoo harka wal qaba, Oromoo rakkoo keessatti wal hin dhiisina, rakkoo keessatti wal dhiisuun nurra hin jiraatu. Haga dandeenyutti rakkoo keessaa wal baasu. Shilingii takkitti qabnu rakkataa keenyaan gahuu haa dandeenyu. Qabsoon tan tokkummaan tan tokkummaa biraan barbaadina. Oromoon tokkoomuudhaaf walii mallatteessuun qabdu. Agarman isiniin jaa nagaan naa tura.